yaa jamaa salphannee jira. Sila akkamitti nama keessa gabbaanee gala. Sadii bakka tokko kaa'ee miila kee addaan bani jedheeni qaama saalaa qullaa isii waraaba. Zabana akkamii keessa jirra. Tumuu haa tumuu akkamitti namni miila kee addaan bani tolchiiti jedheeni qaama saalaa isaanii viidiyoo waraaba. Aboo balaan rabbii isinitti haa buutu. Aboo ijoolleen akkas gootan sun. Yaa Rabbi aboo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota yuutuubii Adam Biyye. Bakkuma jirtanitti salaamtaan tiyya ta'uun irraa maddiite isin haadha qabdu isiniin jecha. Nagaa maal qabnaami nagaa wal gaafachuun dirqama waan ta'eef nagaa isin gaafadha. An akka dhuunfaa kiyyaatitti wallaahi waan nagaa qabu natti fakkaataa hin jiru. Yaa jamaa salphannee jirra. Namaa gadi taanee jirra. Wallahi namaa gadi taanee jirra. Namoonni hedduu arguun ooltan. Maaliif jennaan yeroo kanatti namni waan keerii hin ta'in waan badaa akkanaa kana keessan walii erga waan ta'eef wallahi obboleeyyan teenna tashamarranii irratti wanti akkanaa kun dalagamu akkamitti nagaan nu jiraachisa. Sila akkamitti nama keessa gabbaanee gala. Namoonni hedduu viidiyoo san arguun keessan hin oolu. Akkamitti ilmi namaa namni haadha irraa dhalate namni obboleettii qabu namni borimmoo jaartii fuudheetiniin ilmoo shamaraa dhaluu hedu akkamitti dubartii akkas godha. Yaa jamaa akki kun akkami sila akkamumatti callifna akkanumatti iyyaatuma jiraannaa nuti. Wallahi viidiyoo san erga argerraa kaasee ufiin jibbe an akka dhuunfaatitti obboleeyyan tiyyata shamarranii warroonni viidiyoon keessan suni qilleensarra isin jalaa oole. Warroonni eeybin teessan akkasitti dirqiidhaan isin jalaa baate baay'ee gaddee jira. Isinii miti ka salphate nuhi. Isinii miti ka salphate ana obboleessa keessan Adamii wallaahi laazim. Namni akkamitti dubartii irratti akkana dalaga. Sanuu dubartii sadii bakka takka kaayee viidiyoo waraabaa miila kee addaan bani jedheeni qaama qullaa akkamitti dubartii viidiyoo isii waraaba. Subhanallah. Garam deemaa jirra. Dhugaa dubbachuudhaaf an viidiyoo san kana agarsiise suuqii waa bituudhaaf deemee ijoollee hadiyyaa bira yeroo dhaqutti ijoolleen hadiyyaa mumkin namuma kennarraa argatuun ooltu viidiyoo san gara biraati eessaa argachuu dandeenya. Naasti Adam jedhanii na waamanii yeroo itti dhaqu wanti isaan na argisiisan baay'ee tokko bakka jiru uf wallaale an akka dhuunfaatitti. Bakka jiru uf wallaale uf jibbe. Namni akkamitti obboleettii ufii wajji dhalatuu qofaami obbolummaan. Nuti bar dubartiin hunduu obboleettii teenna jennee amanna malee dirqama ta'e wajji dhalanne qofaa miti obboleettiin teenna. Ilmi namaa addunyaa kanarratti waa hedduu walitti qaba. Islaamummaa walitti qaba. Islaamummaa bira achi yoo kute Oromummaa walitti qaba. Oromummaa bira achi siqe Itoophiyaa biyya jedhamtu walitti qaba. Namni akkamitti dubartii sadii bakka tokko kaa'ee miila kee addaan bani jedheeni qaama saalaa qullaa isii waraaba. Zabana akkamii keessa jirra. An waan ijoolleen hadiyyaa naan jette yeroo dhaga'utti Oromummaa kiyyaan of jibbe. Akkamitti namni afaan Oromiffaa dubbatu dubartii afaan Oromiffaa dubbattu akkana godha. Akkamitti waan akkana irratti dalaga maaliif waliin gorsine naan jette. Sila eessatti arginee waliin gorsina. Iyyaa jirra akka ilmoo namaatitti dubbatutti jirra. Lakkisaa wanti kun nu salphisee nurraa dhaabaa waan akkanaa jedhutti jirra. Viidiyichi ka waraabame Su'uudii magaalaa Riyaad keessatti Manfu'aa keessatti. Baalageen achitti walgeette takaraa taaribaatitti osoo dhidhiitu osoo daddaalli dhiitu achiin ga'e hundi achi geettee maafiyaa of gootee takka bayin sanuu tagizee takkaan tasaakka'ee fi Su'uudii geette. Marra matakkitti asii achi deemte maafiyaa taatee magaalaa Manfu'aa keessa teettee dubartii teenna tan ta'aaba meeqan achi geette. Tarrakkoon mana xalabaa isii gubeetiniin akka eelee sibiilati irratti
foon waddamuutitti jireenyi isii waddeetiniin jaalattee osoo hin taane dirqiin bakka jiraattu mana arabaa jalaa baddeetiniin nama biratti isii qubachiise akkana gochuun wallaahi kun fokkinna fafaadha, fokkinna cimaa. Sila maal jenneen nama keessa deemnu yaa obboleeyyan tiyyatan shamarranii ijoolleen sadiin sun wallaahi isinii miti kasalphate, nuyi kasalphate, sii miti kasalphate. Ana obboleessa kee Aadami waan bituuf dhaqe wallaalee biraa bahee wayita mucaan hadiyyaa viidiyoo san agarsiisu. Akkamitti namni ilmoo dubartii dhiirri hagas baay'atu kaameraa duubatti dhokatee buqbaaqan daddabiin astasaasaba daan akkamitti dubartii miila kee addaan qabi jedheeni qaama saalaa isiitii fi fuula isii agarsiisa. Mucayyoon takka faata fuulli isii kun booksiidhaan tumame. Namni akkamitti harki isaa dubartii dhayaaf? Yaa jama'aa gootummaan keenna kana nu waa meeqa kan osoo nurraa eeggamu waan akkanaa kanarratti laa ilaaha illallah. Wallaahi keessan na gubate. Hin aari waan godhu wallaali. Sila akkamitti namni waan akkanaa dalaga? Wanti inni viidiyoo san irratti haasa'u immoo laa ilaaha illallah. Namni akkamitti akkanatti baalagee ta'a? Namni barandatti dhalatee barandatti guddatee iyyuu bara namni aboo ani bara aniin isin argitan kuni durriyyummaa yoo ta'e haga dhumaatitti argee bara nama bara mannahaara illee galee dalagee bara nama waa meeqa argee bara Suudii yoo taate Suudii isin deemtanii amma achitti maafiyaa taatan kana Suudii yeroo 4 deemiyani. Sila Suudii deemuun kana mara maafiyaa nama godhamu, kana mara durrii akkasii nama godhamu. Durriyyummaan akkaataa hedduutu jira bara. Durrii aqlii qabdu jira bara. Daddabiin akkanaa kun manfu'aa keessa hoyte jiraatu. Ijoolleen nagayaata manfu'aa keessa jirtan akkamitti calliftan? Maaliif ijoollee san waamtanii shamarran qaamni isaanii qullaa osoo tumaman akkasitti viidiyoo godhaman san waamtanii maaliif ofitti qabdanii eenyuun akkana godhe jettanii? Ijoollee san yoo dha'uu dadhabdan ijoollee dhiiraa san maaliif seeran hin qabsiifne? Maaliif seeratti hin dhiyeessine? Ijoollee dubartii sanitti itti siixanii an ammallee wanni isinii dhaamu ijoolleen shamarranii sadiin sun warri dirqitti qaama qullaa keessan isin waraabaniitiniin akkanatti amma karaa keessattiin uummanni walii ergaa jiru. Nama kenna bira tareetiniin hadiyyaa bira ga'ee jira. An hadiyyaadha viidicha kan agarsiise. Suuqii hadiyyaa waa bituuf dhaqeetiniin. Isinii miti ka salphate ana obboleessa keessanii ka salphate. Wallaahi ana salphate. Eeybin teessan eeybitiyya. Isin nafa kiyya. Islaamummaa walitti qabna, Oromummaa walitti qabna. Amantaanis gargar ta'a. Yooma amantaan kennas gargar ta'e Oromummaa walitti qabna. Yooma sabni kennas gargar ta'e Itoophiyaa biyya jedhamtu walitti qabna. Yaa jama'aa namni akkamitti ilma namaati irratti akkatti garaa jabaata? Ijoolleen Suudii jirtan maqaa ijoollee sanii tan shamarranii osoo hin taane maqaa ijoollee shamarraniitii fi suuraa isaanis arginee jirra. Viidicha fidee isinitti agarsiisu. Viidiyoo san isinitti agarsiisuu jechuun ijoollee viidiyoo waraabde saniin wal qixaa jechuudhaan. Kanaaf viidicha isinitti agarsiisu. Yoo ijoollee dubartii san namni quba qabaattan maqaa ijoollee dhiira akkas gootee san nu eera. Takka eeybin keessan alatti bahe nuti as teenne wallaahi waan biraa dadhabnu qabsiisuu dadhabnu. Bi'iznillaahi ilkariim. Nama badaa dalage osoo ijji teenna arginu biraan tarruu jechuudha. Maqaa ijoollee dhiiraata akkas gootee san keessan nu erga. Namni akkamitti ilmoo dubartii akkana godha? Dirqiin booksiin ija keessaa bararsee tume okee haa tumu. Dubartitti namni harka ol fuudhu innuu matammaan isaatu luyna gootummaan qabu bara. Tumuu haa tumu akkamitti namni miila kee addaan banii tolchiiti jedheeni qaama saalaa isaanii viidiyoo waraabu. Aboo balaan rabbii isinitti haa buutu. Aboo ijoolleen akkas gootan sun yaa rabbi aboo wallaahi balaan rabbii isinitti haa buutu. Aboo rabbii waan harka keessanii isinii haa laatu. Badii isin ijoollee tanarratti dalaydan. Isin kaameraa duubatti dhokattanii waan kana dalaydan.
rabbiin abbaa haqaa rabbiin haga barbaadde yoo ati kaameeraa duubatti ilma namaa jalaa dhukatte si argu ni jira aboo musiibaa sitti haa buusu akka garaan keenya gubate kanatti rabbiin garaa keessan haa gubu aboo mana si haa dhuftu balaan akkasii mataa si haa kortu wallaahi maatii keelleen jedhuan isinuma warra akkas dalage taate yoo walra dalageessan yoo xiqqaate sagalee nama 4 moo 5ti kan dhiiraa ka achi jalaa dhagayamaa jiru viidiyoon akka nama muummichi ministeeraa wayi viidiyoo kaameraamaanii waraabaa jiruutitti hunduu silkii qabateetiin dubartii waraabuuf qaama qullaa isii waraabuuf akkas godhe aboo wallaahi kanarra waan jedhu hin qabu aniin suuta haasa'u sagalee ol kaasee isinitti iyye dhiifama uummata kiyya hin gubanne waan goon wallaalle ammas namoonni ijoollee san beeytan obboleeyyan teennata shamarranii sunis warri akkas taatan suni takka maqaan keessan ba'e amma booda wanti kana caalu hin jiru kanaa ol wanti isin irratti raawwatan hin jiru yoo lubbuu isin baasan malee maqaa ijoollee sanii nuu eeraa suuraa jaraa nuu ergaa kana wanni isinitti dhaamana assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu ulfaadhaa galatooma